Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. YouTube studio gara YouTube ittiin seera haaraa bareedaa takka fidee jira. I think gara Chrome irraa namni baay'ee rakkachuu isaa ilaalee waan kana fidee dhufe na fakkaata waan gammachiisaadha. Kanaan booda hedduu Chrome irratti cinqamuu hin barbaachisu keessattuu warra moonii hin taaneef. Akkasuma warra moonii ta'eefis feature bareedaa takka qabatee dhufaa jira. Already featuring sun jalqabu eegalee jira garuu warra moonii hin taaneef immoo baay'ee bareedaadha. Duraan Chrome irra seennee sa'aatii keenya subscribe keenya waan adda addaa ilaallanna. Garuu yeroo moonii taanee bakka sanaa ka'ee dhimma super chat akkasuma membership fi waan adda addaa geessee bakka sanarra kaa'a. Amma garuu gaanuun jedhee gara YouTube studio bilbilaa ittiin nu fudhatee dhufee jira. Kanaafuu oduu gammachiisaadha baay'ee namatti tola maaliif Chrome irra dhaqanii namni baay'een gariin Chrome irra nagalchuu didee achi na baasuu didee gara YouTube studio bilbilaa na fidaa sa'aatii kiyya laallachuu dhaqeen rakkisaa waan adda addaa jira. Garuu amma salphaatti sa'aatii subscribe akkasuma moonii erga taanee kaanee beeksisa hidhachuudha wanni hundinuu salphaa tahee YouTube studio bilbilaa irratti nu qabatee dhufee jira. Kanaafuu Step baay'ee salphaadhaan ka duraan mallattoo doolaara tungne YouTube studio Google Chrome irra deemne asitti watch hour keenya sa'aatii meeqa akka qabnu subscribing keenya meeqa akka ga'e akkasuma two step verification keenya sirrii tahuu community guidelines strike qabaachuu waa hunda duraan asumarra seenne ilaalla turre. So amma waan kana arfan jiraatu sa'aatii subscribe sa'aatii fi two step verification akkasuma community guidelines akka YouTube studio bilbilaa irratti ilaallannu nu godhee jira. Kanaafuu seerichi seera baay'ee bareedaadha. Feature warra moonii ta'eefis baay'ee bareedaa tahee dhufee jechuudha. Takka faayinni haaromse view more jennee video keenya jala yeroo seennu duraan playlistiin qobaa ture amma playlistii fidee bakka videooti view more kana yeroo tuyne mata duree 4 godhee jira. Duraan video shorts live fi live qofa ture amma garuu playlists fidee itti da'ee jira salphaatti akka nuti playlistii keenya asumarraa edit goonuuf jechuudha. Wannaaraan inni tokko kana inni lammaffaan garuu mallattoo doolaaraa fidee jala kana nuu kaa'ee jira mallattoo monetization yeroo nuti irra tuqnu maalluun jedha you are a YouTube partner. Hello Abdul App, you are a YouTube partner monetized jirta. More future are coming soon jedha jala isaatti. Hojii babbareedaa yookaan immoo waan addaa seera haaraa gara fuulduraatti itti dabaluuf deemna. We are adding more feature to YouTube Studio app nun jira. Gara YouTube Studio kanatti waan haaraa itti dabaluuf deemna. Garuu ammaaf yeroodhaaf Chrome irra deemtee beeksisa hidhachuu dandeessa. Earn money on more way karaa adda addaatiin maallaqa argachuu dandeessa. Manage your account Chrome irra kana gochuu dandeessa. Garuu gara fuulduraatti waan baay'ee seera haaraa itti da'uuf deemna nun jedha. Warra mooniin taaneef garuu eegalee jira already sa'aatii as kaa'eefii jira jechuudha. YouTube studio warra mooniin taane irra yeroo seennee ilaallu mallattoon doolaara kun as jirti. Yeroo nuti irra tuqne sa'aatii subscribe waa hunda fidee as nuukaa. Hello growing with YouTube join YouTube partner moonii ta'uudhaaf yookaan immoo get creator support waan jedhu monetization creator support tools waan jedhu fidee as kaa'ee jira. Akka gara moonii deemaa jirru hagama akka nu hafe yeroo xiqqoosii gadi siqannu sa'aatii subscribe akkasuma two step verification waa hunda nuuf ka'a jala kanatti jechuudha. Subscribe kuma nurraa barbaadama meeqa akka arganne sa'aatii keenya sarara 4,000 guuttachuudha hagama akka nu hafe subscribe right ta'e no community guidelines right ta'e two step verification right ta'e sa'aatiin garuu ammallee 1,400 sarara kana guuttachuu tafa right tokko tafa jechuudha. Kana jechuun gaafa raayitii sana arfansaa guuttanne moonii taana waan ta'eef jechuudha. Raayitiin sadii tahee jira. Raayitii ka sa'aatii qofa tafaa jechuudha. Sararri sa'aatii sun guutu. Kanaafuu asuma irratti salphaatti YouTube studio bilbilaa irratti sa'aatiin nuti asirraa ilaallannuuf sa'aatiin nuti Google Chrome irra seennee ilaallannu tokkichumaa jechuudha. Kanaafuu sa'aatii ilaallachuudhaaf Google Chrome irra deemuu hin barbaachisu. Gaafa moonii taane asumatti nuu hima. Email me when yeroo sa'aatii guuttanne email me want to be notified when you are eligible waan jedhu nuuf kaha. Kanaafuu salphaadhumatti kan silaa gara Chrome deemnee sa'aatii ilaallachuudhaaf cinqamaa oollu Chrome gara biraa nu geessee nu rakkisu sana
asuma YouTube studio bilbilaa irratti ilaallachuu eegallee jechuudha. Baay'ee salphaadha. Jala kana dashboard content analyst comment jedhee jira. Mallattoo doolaaraa jala sana nuu kaa'ee jira. Mallattoo doolaaraa jala sana irra jirurra tuqachuudhaan salphaatti irraa ilaallannaa jechuudha. Kanaafuu cinqiin duraan gara Chrome nu geessisuun nurraa hir'atee jechuudha. Baay'ee salphaadha steppiin isaa. Garuu wanni isinitti himuu barbaadu YouTube studio nama hundaarratti hin banamne ammallee hin dhufneef namoota baay'eedha. Garuu guyyaa guyyaadhumaan banaa bula. Namoota irra caalaadha banee jira. Namoota hin banneef immoo kiyya ammallee hin banne inni jedhu isin cinquu hin qabu. Yoo update Play Store keessa haaromsuu qabaattan haaromsa YouTube studio Play Store keessa seenuudhaan yoo haaromsitaniitu ta'e garuu ofumaan isiniif banama. Kiyya amma naa banee jira. Kan nama biraati sunillee banee jira. Kan namoota baay'ee babbanaa jira. Guyyaa guyyaadhumaan banaa jira jechuudha. Seera isaa viidiyoodhaanis maxxansanii jiru. Salphaatti mallattoo doolaaraa jala sanaa tuquudhaan mallattoo doolaaraa sana kan inni fidee bakka buuse duraan pileeylistii jechu ture. Amma pileeylistii gara kontentiitti dabarsee pileeylistii gara gamaa dabarsee mallattoo doolaaraa fidee as kaahee jechuudha. Warri saatii hin guuttanne asumarraa salphaatti osoo gara Chrome deemuu isin hin barbaachisin ilaallachuu dandeessu jechuudha. Fiicharii adda addaas itti dabaluuf deema. I think warra moonii hin taaneef kana caala kabiraa fidee itti dabalanatti hin fakkaatu. Asumarraa yoo moonii apply godhachuu ta'een ala jechuudha. Garuu warra monetize tahaniif fiicharii addaati kan inni fidee itti dabaluuf deemu. Maaliif fiicharii addaa fideen itti dabala jedheera waan ta'eef jechuudha. Fiichariin addaa kun tarii asumarratti beeksisa hidhachuu, viidiyoo hundarratti beeksisa irratti ida'achuu waan akkasii ta'uun ni mala. Waan ammallee beekamu hin jiru. Garuu moonii ta'uu keenya nuuf ibsee more future are coming soon waan dhiheenyatti itti dabalutu jira waan jedhu. For now ammaaf garuu YouTube studio irra deemne bilbila keenyarraa gara YouTube studio deemuudhaan beeksisa hidhachuu, viidiyoo hundarratti earn money in more way karaa adda addaatiin maallaqa irraa hojjechuu, akkaawuntii keenyarraa seetingii adda addaa sirreeffachuu yeroo dhiyootti haga waan kana finnee asitti daballutti gara Chrome irraan waan kana godhachuu dandeessu jedha. Kana jechuun fiicharii dhufaa jiru waan fide gana asitti dabaluu jira jechuudha. Garuu kan warra moonii hin taane immoo sa'aatii subscribe keessan community keessan two step verification raayitiin arfaduu gaafa isinii ta'e moonii ergachuu dandeessu jechuudha. Sana immoo kan isin ilaallattan YouTube studio dhuma bilbilaa irratti salphaatti ilaallachuu dandeessu. Warri isiniif hin banamne eeggadha isiniif banaa isiniin jedha. Waan ajaa'ibaa fi karaa laafaadhaan akka nuti waan ta'e fayyadamnuuf waan nu salphisu keessaa isa tokko gara Chromeitti deemanii cinqabaa ooluu sa'aatii achi ilaallachuu seetingii tokko sirreeffachuudha yoo ta'e malee keessattuu warra moonii hin taane badaa hin barbaachisu jechuudha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Akkasuma laayikii tuquu hin sodaatina. Dhimma isiniin galle koomentii irratti barreessaa gaafadhaan isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.